iccitii jireenyaa kutaa Jaafar dhaggeeffadha. Iccitii jireenyaa. Iccitii jireenyaa. Iccitii jireenyaa. Iccitii jireenyaa. Iccitii jireenyaa. Iccitii jireenyaa. Abbaa Bariisaa maal akkana yaaddaa miti nyaadhu malee. Nyaachuutti hin jira warra maaliin ilaale? Bari yaadda'u jirta fuula keetii irraan si beekaa hayi ilmaan shan wajjii warree bar fuula keetii irraan si beekaa miira si dhaga'ama waan qaceellatti hin beekaa mee maaltu si yaachisa naaf himime? Hedduu miti waa xiqqisho. Zainab waan hin dalagaa dhabeef kana iccitiin isaanaaf hin galle. Eeggadda Mu'aaziz dhufeeti waa'ee dalagaa natti haasa'e. Dalagaa eegaluu qabdaa naan jee. Kan hojii jalqabuu qabu ni namana. Garuu ammoo maaliif akkaan hidhamee harkaa miila kiyyaas haalamee manatti hafeenaaf hin galle. Abbaa Bariisaa silaa ruqiyaa gootee yaaddeeyo. Abbaa kiyyaa Haji Mansuuritti siifin himaa inni ayatoota ruqiyaa sitti haa qara'u. Inshaallah fedhii rabbiitiin ni finna. Oh maashaallah yaada bareedaa fidde Zainab. Inni rabbi akka faayidaa qabu niin beekaa garuu guyyaa isaa mijaa'e na beeksiseeti. Yaa minatti haa qaraani. Akkas goone inshaallah rabbi nashaata siif haa kennu. Amiin amma booda dalagachaa falmachuu qabna. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيجا مالي سلامتان تيسن هدو تكاتي فترنياني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعند درجة ثم الحمد لله رب العالمين. أي بقو يا الراخنا نجي وداف ثم الحمد لله سنين ما يقولوا الحمد لله. الحمد لله. والله جولي قدشان قرآن حفظي سوچو والله فهمتي مي حاجي منصور غمچو غيا راخنا فرابا سيچو جرا مي خرسات نسند برسا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيجا نمني غوغا مدي حاسولي وابيهو أنا الحمد لله عمري يا خيست وان ناجايب سوان جايبات نركي لغتي بيتي تينيا مقالان هرنا نانوان كينيا خنا في اللي إن شاء الله فكينيا نتاتي أما بودا إن شاء الله في ربي دين حافظودا بكبرا بربادون هنجرتو ترايس تي صلاة برالي جول بتنياتو إن شاء الله صلاة أكسي حافظودا كودا شربين نوخنة الحمد لله Egaan gaarabbii xiyyaaf galata galchee booda obboleen kiyya warreen lafaatii kana godhanis isiniin galatoomfanna. Dhugumatti rabbiin jazaa keessan jannataan rabbiin galata isiniif haa galchu. Barsiisota warra ijoollee tana barsiisaa turan keessaa Burqaa akkasumas Luqmaan obboleessi keenya Aliilleen keessatti argama. Walumaa galattuu kaadimtoonni maskidaa akka ibziin quraanaa kun haala gaariin deemuuf warreen deeggarsa adda addaa gootanii nu gargaaraa turtan maqaa keessan yaamu baadullee rabbiin tokko tokkotti maqaa keessan ni beekaa. naaf jecha daleedan rabbi isiniif haa jiru. Akkasitti meegaa gammachumaan kanaan ibsa jeetiin gama kana asbee jazaakumullahu khayran. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Haji Mansuur illee rabbi umrii haa dheeressu jennaa fayyaa guutuu rabbi isaaf haa kennu nu keessa rabbi haa tursiisu. Mee obboleessi kiyya Luqmaan illeen ergaa haafizootaaf qaba mee karasaatiin isin dabarsa falyatafaddal mashkuuran wa mahjuuran. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن كلام الله له فضائل عظيمة. كلام ربي درجات الدجرة قرآن في حديث خيستي مالف جنان قرآن ربي فإن كلام الله هو الحقيقة لا يجوز إطلاق القول لأنه حكاية إني وأن أضيفنه هاري علمنا ما أمام ججرو دندومتي كلام ربي ديتشون كلام حقيقة ربين أوليبوس جبريل ربوس يقول كله قجت المنا ما رافقوته قرآن ربي إسحاب درجات الدجرة إن قرآن الكريم يزرع الإيمان ويزكي النفس قرآني قلبي المنا ما غيستي إيمان فجأس ويزكي النفس بصلة بالله قلبي المنا ما تنعكيس ربي تهدى تخنقلود وهو من وسائل الثبات على الدين قرآن ربي قبتشون دين كير الثبات قال تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا
quraana kanaan qalbii tee tasgabbeessinaa rabbiin nabi muhammadin ji sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rabbii qalbiin ilma namaa yoo quraana wajjin jiraachuu baatte fakkiin nama quraana qara'uutii fi quraanan qaraanee gizeenu ibsu akka fakkii mana tokko haonaatii fi mana tokko kanamni keessa galuuti ammas fakkiin nama quraana qara'u lahu halawaa je nabiyyin sallallahu alaihi wasallam isaaf mi'aadhaa jira fakkiin nama quraana qara'u mi'aa hedduudha arka qalbii isaa keessa sabaate hedduudha jira nuun jaa ammas deebi'ee fakkiin nama quraanan qaraanee kama sadi turu akka fakkii harrigoogeeti hadhaa keessatti nama dandhameef fakkiin nama quraana qara'uutii fi quraanan qaraanee gizee wal bira finnee ilaallu akka nama fakkii wanta kami oytuu takka dandhameeti fakkii ammoo kaan namni quraanan qaraane akka fakkii timiraati yoo laalte bareedaadha garuu isaaf mi'aa yoo dandhamti malee hin beekne jiraafi jechuudha tanaaf quraanni fadaa'ila hedduu qaba fadaa'illi isaa baay'ee hedduudha obboleeyyan kiyya muslima warri arraan tana quraana hafazan wallaahi waan guddaa argattan jecha rabbii kana jabeessuu qabdan akkuma beektan quraanni jecha rabbiiti kanaaf dilii wajji quraanni wali qabamuu hin danda'u maasi'aa dalaynaan hifziin keessan isin jalaa galti quraana tiifachuudhaaf dura dilii irraa fagaachuu qabdan tottoochuu isin irraanfatina akkasiitti jiruu teessan keessa sagantaa baasaatii yeroo hundaa'u quraana keessan muraajaa godha naboodaas namni hedduu waan hafee jiru yeroo teessan isin qosadhaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatu mee obboleessi keenyalleen sarpiraayiz yookiin mufaajah isinii qabajaa mee isumarraa dhageenya oduun nama gammachuu amma fiddee dhufte tun ana ni laallatti ati gaafachisiisaadha barattootuma qofa laallatti hayyee dhiyaadhume tole assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatu dhaabbanni miti mootummaa tokko dhimma islaamummaa irratti dalaga jamciyyatu kidmati kitaabillaa jaa isaantu gaa ijoollee quraana hafazan kanaaf ispoonsara ta'an allahu akbar allahu akbar ispoonsarri isaanii gaa mana barumsaa madarasaa jadiidaatti magaalaa Dirreedawaa keessatti baasii isaanii hunda danda'anii barnoota idilee akka baratan akkasumas waan nama tokkoof barbaachisu hundaa'u nuutu cufa jaanii rabbiin rakkoo isaanii duniyaa fi akhiratti irraa cufu akkasii gaa gama maatii keessanitti intalaan kun isin dhaqaba irra deebi'uudhaan ammallee bakka gammaddaniin isiniin ja'a wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatu Ifraa nyaataan gammaa keessaan fitne maaliif bira teessa hanga kana bira teessaasa siyaam nyaachuutti hin jiraa bar yoo feete honna gargaare garuu dhiyoo tana appitaayitii maaltu si cufeessa kan nyaata abbaan ta'a mee tilmaami wantoota appitaayitii nama cufuu danda'an addee an dooktarsitii teetu dhuunfaatii miti bar ay amma ta dooktaraa ittuma dhiisiiti tilmaami mee difa kaasis jira moo an qufaan itti hin fakkaanne ati bara amma yoo feete hin qaanfattu jala lafaan an jetta waaw beekee jirta garuu harkasiif hin dhoomu. Hayyee jaalala jette jaalaltii meesiif maali? Jaalala jechuun waan ulfaattuu guddoo jabduu takka akkam jeesiif haa himume. Okay kiloogiraama meeqa ulfaatti? Hangana ja'anii himuun nama dhiba toonii kintaala. Dhisi bakka jaalaltii eessa jiraatti? Manni jaalalaa gaa hedduu ta'uu danda'a garuu first of all onnee keessa. Duba onnee keessa eega teessee akkamitti ulfaatti? Barsiyaa makkaan akkam jee akkaan sii himuun na dhibe. Faayidaan onnee malee anaaf hime. Gaafii laaftu na gaafatte. Faayidaan onnee itti jaalachuu fi ittiin jaalatamudha. Dhabdee jirta. Faayidaan onnee dhiiga raabsuu na fakkaata. Yaa saniifis ni fayyaddi. Osoo jennuu baayoloojii meeqa harkatte? Bii naa kanne. Garuu ansilaayin barsiistuu teetee bii miti diyuu siif hin kannu effin sii kannaa. Hayi maaliif? Faayidaa onnee bar wallaaltee. Tole gaafii dhuma. Jaalaltii lubbu qabeeyyii moo lubbu dhabeeyyii? Kuni akkaataa nama jaalatee sun irratti hundaa'a. Yeroo takka lubbu qabeeyyii yeroo tokko takka immoo lubbu dhabeeyyiidha. Xiqqoo ibsa gabaabaa naaf kanne. Jechuun namni jaalate san yookaan jaalatame sun yoo jaalalaaf bakka kannee gatiitti godhe jaalaltii lubbuu qabdi yeroo san. Gaafa garuu xiyyeeffannaa kannuu dhiisee jaalala xiqqeesse jechuun akka keetiitti gaafa san jaalaltii lubbu dhabeeyyii taati. Si galee? Sawaan namaa galuu haasa'u jirta? Laal ammaa sirra deebi'eetiin sitti hima. Jaalaltii yoo sirnaan bakka kennineef ija teenya fayyadamtee daawwatti. Gurra keenyaan wahii dhaggeeffatti. Harka keenyaan qaqqabattee
miila keenyaan tarkaanfatti. Is it clear? Si galeemi? Siifuu waan galee natti hin fakkaatu. Jaalalti gaa egaa akka keenyaa taatee afaan namaatiin haasoyte jaalalti budaa ta'uu hin dhabdu. Uui, ati siif hin galtu isa akkamitti jaalalaaf amala budaa kannita? Barsumaan naan jee Ifraa osoo jennu kolleejitti muummeetan baratte. Baayoloojii. Garuu nama baayoloojii barate hin fakkaattu. Silaa dipaartimentii jaalalaati jettee sirraa bareeta. Qorannoo fi qo'annoo sirriillee ta'uu baatu. Falaasama hedduu haasa'u jirta. Thank you dhugaa. Namni akkana qooda waliif kaayuun gaariidha. Waan si dinqisiifadhe sitti hin fakkaatin. Siin ajaa'ibe malee. Na ajaa'ibdus, na dinqisiifattus, feetu na faarsitee barbaaddu na homattus, Ifraaheen jaalattee jaalatamtee. Eenyuuni garuu? Maal jette?